Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalattoota xaalibul ilmi keenuuf tarkaanfatan baga nagaa fi fayyaadhaan jiraatanii guyyaa har'aa nuuf geessan isiniin jecha. Har'a immoo barumsa keenya walitti deebinee jira kabajamtootaa fi jaalattoota kiyya. Har'a immoo kan waliin barannu erga kaleessa immoo barumsa keenya kan darbee keessatti kan waliin ilaallee turre. Akkamitti akkaataa xalayaa waamichaa kan sargiidhaan markaza irratti itti hojjetanidha. Har'i immoo kan waliin ilaallu loogoo piroofaayilii sargiidha jechuudha. Kan gaafa sargiidhaa uffatamu akkamitti akkaataa hojjetamuu fi maqaawota isaanii akkamitti akka barraa'u haala adda taheen diizaayinii isaa eeggateen kan waliin ilaalludha taha. Haga barumsa keenyaatitti na faana tura isiniin jecha. Warra nama YouTube channel kiyyaaf xaalibul ilmiidhaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun nu hordofaa. Eegaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota sammaan barumsa keenya itti galla. Let's go. Egaa barumsa keenya eegalleeta jirra. Har'as illee immoo piiksilaappii keenya deemna. Erga haala kanaan piiksilaappii keenya irra galleeti. Asiin immoo kana ofirraa kaafnee dileetii goona. Asiin immoo keessa gallee footoo keenya fidannee dhufna. Erga haala kanaan footoon keenya nuuf ba'e haala kanaan footoo kanaan filadhaani. Erga haala kanaan footoon keenya nuuf ba'e deemnee immoo piroofaayilicha as fidannee dhufna. Erga haala kanaan piroofaayilicha keenya fidannee achi bunnee xiqqeeffannaa. Kuna erga haala kanaan asitti xiqqeeffannee irra galfannee haala kanaan immoo kanas koppii godhannaa as fidannaa. Erga haala kanaan as fidannee kaane asitti immoo maqaa isaanii barreeffannaa. Maqaa isaa barreessu Muhammad haa jedhu. Diizaayinii maqichaa filannaa. Kalarii isaa ifirraa jijjiirraa. Isa kanarra haa goonuufi. Haala kanaan erga kanammoo barreeffannee kaane asitti immoo deebinee xiqqoosi isaan kanammoo oon eeggachuu qabna. Duuba kanarra dhufne kana immoo lakkoofsa jaarraa xiqqoosii duubatti irraa argamudha. Lakkoofsa tokko irratti dhiifannaa.
Okey, erga haala kanaan maqaa isaanii asirratti barreeffannee deebinee ammallee maqaa isiidhaa barreessina jechuudha. Khadijaa haa barreessu. Okey, erga haala kanaan barreeffadhe kalarii kiyyaan jijjiirradha. Kalarii wal fakkaataa goona. Erga haala kanaan kalarii isaa sirreeffannee as dhufne ammoo kana illee goone asirratti immoo kana gochuun gama okey. Bakka kana jidduu isaa immoo qubee fi tokko galfachuu qabna asitti. Erga haala kanaan goone fi gochuu qabna. Isi kana itu takkatti irraa jijjiirra bareeddudha. Okey, erga haala kanaan fidannee isallee kanatti jijjiirranne haala kanaan fidannaa kana mataa isaa diriirfachuu qabna. Okey, haala kanaan erga fidannee kaaneeti. Okey, amma immoo kan nuuf hafu asitti immoo fulaaworii bareedaa tokko wayii lama wayii asitti kana jedha galfachuu qabna. Sorry. Okey, haala kanaan kan immoo finni as kaawwannaa. Egaan haala kanaan loogoo keenya xumuranneeti jirra. Barumsi keenya kan har'aa kana fakkaata. Haala kanaan xumurachuun nurra jiraatan isiniin jala kabajamtootaa fi jaallatamtoota kana haala kanaan xumurannee jirra jechuudha.
Aga baru sadafaa walitti deebinu chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun nu adda faarsan jaa kafeen tuuta jala lamma kiyya hamoon suuraa walitti deebinu.